Nageenya haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo maatii waaqayyoo maqaa waaqayyootiin akkam jirtu nagaa keessanii. Ani galanni waaqayyoof haa ta'u jira dhugaa eegame. Galanni waaqayyoof kootiif haa ta'u isinis immoo baga nagaa taatanii baga jiraattanii baga eegamtanii isaa kanaaf yeroo kana eegdanii isiniin jedha. Akkasumallee immoo asamaa harka fuunii hordoftoonni amantii biraa jirra jirtu jira galata isaa baga jiraattanii baga naaf eegamtanii. Ameen. Waaqayyoon keenya akka badii balleessa keenya cubbuu keenya gidiraa keenya osoo nurratti lakkoofne akka arjummaa fi jaalala isaatti nuyi ergee nutis keessaa kanaan kan nu ga'e maqaawuma keenya ulfinni kabajni galanni isaaf haa ta'u jecha. Akkasumallee immoo sayyamannee ishiin kan baraanafne deessuu waaqayyoo haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaamidha. Ulfinni kabajni ishiidhaaf haa ta'u jecha. Akkasumallee immoo ergamootaa fi ergamoota raajota barsiisa akka waaqayyoon kennaa isaanii kennetti hunduu isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Akkasumallee immoo ayyaanota waggaaf jiran kabajamee luun guyyaa har'aa yaadatamee luun baga ittiin singee baga walumaan geenye eegumsi abbaa keenyaa Taaklii Hayimaanotii biyya keenya irra oolee haa bulu isiniin jedha obboloota kiyyaa. Akkasumallee immoo harka fuunee warri amantaa biraa nagaa keessanii ani akkuma argitan kan obboleettiin keessanii nagaa kootiin jira galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon immoo biyya keenya nagaa jaalala tokkummaa nuuf haa kennu jecha obboloota kiyyaa. Har'a immoo viidiyoo irraa barattanii jedhee yaadu tokkoon qabadhee dhufe akkuma argitan kana akkasittiin dhufe wanta baradhee yookiin immoo wanta dubbise irraa waan inni isinii godhuudhaaf har'a gara keessanitti dhufee jira. Warroonni immoo viidiyoo kiyya laayikii sheer naa gootanii galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaan taateewwan torbee kana keessa ta'u taateewwan baay'ee namatti dhaga'amu keessa namaatti keessi nama madeessudha. Egaa obboloota keenya nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Akkasumallee immoo amantiidhaan kadhannaadhaan biyya keenyaaf haa dhaabbannu. Akka amantii keessaniitti kadhadhaa biyya keenyaa fi dhugaa dubbachuuf jennaan biyya ormaatti irra yoo jiraanne baay'ee hin jiraannu garuu akka biyya ofii hin jiru waan ta'eef aceen jechuudha. Yaa biyya ofii gaaddisa mukaa walis gaaddisa garbuu aduu nama argu jedhee dhuguma namni akkan akka biyya ofii namaan jiru waan ta'eef karaa biyya keenya kadhannaadhaan yaadadha. Egaa waaqayyoon biyya keenya nagaa jaalala nuuf haa kennu jecha obboloota koo har'a immoo kallattumaan dhaniin gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa. Viidiyoon kiyyaas viidiyoo gabaabduudha. Haga xumuraatti na waliin turaa isiniin jedha. Egaa guyyoota ji'a lakkoofsa tokko hanga 30tti kan jiran keessa tarii gimmaashni keenya beekuu dandeenya. Gimmaashni keenya immoo beekuu dhiisuu dandeenya. Anuma dhugaa dubbachuuf jennaan gimmaasha akkasumaan ayyaanota waggaa jiran kabajaman keessaa fakkeenyaaf guyyaa 21 haadha teenya yaadannoo haadha teenya qulqulleettii dubaroo maariyaamii akkasumas guyyaa kabajamaa ergamaa qulqulluu Gabrieel malee hunda kana beekuun ture. Galata waaqayyoo garuu baradhee jira. Iyyoo kan hin beekne illee immoo akkasuma obboloota koo gaafachuudhaan akkasuma barsiisota gaafachuudhaan nan baradha. Anis immoo kanarraa xiqqoo hin barattan jedhee waan inni yaadeef inni seenii qabadhee dhufe. Egaa akkuma beeknu guyyaa tokko yookiin immoo guyyaa tokkoon kan oolu jechuudha. Dhaloota Maariyaam raajicha kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa tokkoon kan oolu raajicha Eliyaas dhaloota isaa yookiin immoo duuka bu'aa Biraatmoos jechuudha. Guyyaa tokkoon ayyaanni guyyaa tokkoon kabajameelu. Amma baay'inaan keenya lidata Maariyaamii jenna. Garuu immoo lidata Maariyaamii qofa osoo hin taane raajichi Eliyaasitti guyyaa kabaja isaatii dhaloota isaa jechuudha. Akkasumas duuka bu'aa Biraatmoos jechuudha. Guyyaa tokkoon kan kabajamee oolu jechuudha. Guyyaa lamaan immoo Yohaannis Cuuphaa yookiin immoo duuka bu'aa Taawudoos jechuudha. Guyyaa sadiin immoo kan oolu Baatiya Maariyaam
akkasumallee abune zeenaa marqis jechuudha. Guyyaa sadiin ayyaanni isaa hin kabajamaa jechuudha. Guyyaa afurii immoo kan kabajamu Yohaannis duuka bu'aa, Indeeriyaas duuka bu'aa jechuudha. Yohaannis duuka bu'aa fi Indeeriyaas duuka bu'aa jechuudha. Guyyaa afuriin kan kabajamanii oolan jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa shan abboo yookiin immoo abboo qofa osoo hin taane Phexrosii fi Phaawulosis guyyaa itti kabajamu jechuudha ayyaanni isaanii. Anama dhugaa dubbachuuf jennaan kana fadhiyoo kana mucaan tokko gaafii kan na gaafate baradhe. Guyyaa afuriin kan oolu ani abboo qofa guyyaa shaniin kan oolu ani abboo qofan se'e garuu duuka bu'aa Phexrosii fi Phaawulosis hin kabajamaa jechuudha. Guyyaa shan raajicha Eliyaas asirratti garuu gaafii guyyaa raajicha guyyaa jaan kan kabajame yoo raajicha Eliyaas dhugaa dubbachuuf jennaan asirratti yaani naaf hin galle. Fakkeenyaaf ani akkam beekutti guyyaa yaadannoo wareegamtuu haadha keenya qulqulleettii dubaroo qulqulleettii Arsee Matiin hin beeka. Raajicha Eliyaas dhifamaa kana gaafadhame garuu tarii guyyaa Arseemas ta'uu danda'a, raajicha Eliyaasis ta'uu danda'a. Barsiisota gaafadhee deebisaa barachuun barbaadan siniin jedha. Guyyaa torbaffaan immoo uuma keenya Sillaaseedha kan kabajamee oolu. Guyyaa saddeettaffaan immoo Kurpheelii, Kuraafeel akkasumas Maatiyos duuka bu'aa fi duuka bu'aa Kiiros jechuudha kan kabajamee guyyaa 8. Ayyaanni guyyaa 9ffaan immoo gubaa'ee Niqiyaas jechuudha kan kabajamee oolu. Guyyaan 10ffaan immoo fannoo Naateel yookiin immoo duuka bu'aa jechuudha. Guyyaa 10 ayyaana guyyaa 10 kan kabajamu jechuudha. Akkasumas immoo guyyaa 11 kan kabajamu Yaaqeebifannaa qulqulluu Yaareed jechuudha. Ayyaanni guyyaa 11 kabajamu. Ayyaanni guyyaa 12 kabajamu immoo abbaa keenya ergamaa qulqulluu Mikaa'eliif akkasumas immoo Maatiyos duuka bu'aa jechuudha. Kana baay'een keenya hin beeknadhaan ayyaana. Ayyaanni guyyaa 13 kabajamu immoo qulqulluu Rufaa'el akkasumas immoo Zahara Buruk jechuudha. Ayyaanni guyyaa 13 kan kabajamu jechuudha. Ayyaanni guyyaa 14 kabajamu immoo qulqulluu Filiphos abbootii 72 jechuudha. Guyyaa 14 kan kabajamu. Ayyaanni guyyaa 15 kabajamu qulqulluu Qirqos jechuudha. Fi haadha isaati. Ayyaanni guyyaa 15 kabajamu. Akkasumas immoo ayyaanni guyyaa 16 kabajamu waada haraara kan taate haadha keenya Kidaanee Miratii jechuudha. Guyyaa 16 kan kabajamu. Ayyaanni guyyaa 17 kabajamu immoo qulqulluu Istifaanos abbaa Giraama. Qulqulluu Istifaanos abbaa Giraama jedha garuu hin beeku ani. Qulqulluu Istifaanos inni kanan beeku guyyaa 17 jechuudha. Qulqulluu Istifaanos abbaa Giraamas hin kabajama jechuudha. Ayyaanni guyyaa 18 kabajamu immoo Yaaqoob duuka bu'aa Filiphos jechuudha. Ayyaanni guyyaa 18 kabajamu guyyaa duuka bu'aa fi guyyaa Filiphos. Ayyaanni guyyaa 18 kabajamu ani dhugaa dubbatuuf jennaani jechuun ayyaana mitiin jedha. Guyyaa 18 kan kabajamu silan hin beeknu. Fakkeenyaaf gizee biyya jiru yookiin immoo xiqqoo agammaa kana galata isaa amantaa kiyya hin beekneefaa jechuudha. Guyyaa ayyaanota guyyaan kabajamu keessa ergamaa qulqulluu Mikaa'el fa'aan fakkeenyaaf hin jiraa miti. Ganna fa'aa maatiin keenya baay'inaan hin beekani. Guyyaa ayyaanota kabajamaa akka ergamaa qulqulluu Mikaa'el malee fakkeenyaaf ayyaana guyyaa 6 fa'aa Arseemaa waan ta'eef baay'inaan hin beekani. Hin hojjenna turre jechuu barbaadeetanii. Ayyaanni guyyaa 19 guyyaan 17 Yaaqoob duuka bu'aa Filiphos duuka bu'aa Abune
Inisxiwoxos jechuudha kan kabajamu. Akkasuma 19 ergama misraachoo qulqulluu Gabreelitiin kan kabajame oolu jechuudha ayyaanni guyyaa 19. Akkasuma immoo ayyaanni guyyaa 20 gamoo mana kiristaanaa jechuudha kan kabajame oolu ayyaanni guyyaa 20. Guyyaa 21 immoo qulqulleettii haadha keenya deessuu Waaqayyoo dubaree Maaramiiti jechuudha. Akkasumas immoo Abune Qaawuxoos kan kabajame oolu jechuudha. Ayyaanni guyyaa 22 immoo Luqaas Wangeelaawii qulqulluu Daakiyoosii fi qulqulluu Uraa'el jechuudha kan kabajame oolu. Luqaa 22 Luqaas Wangeelaawii qulqulluu Daakiyoosii fi qulqulluu Uraa'eliin kan kabajame oolu jechuudha. Ayyaanni guyyaa 23 immoo wareegama abbaa keenya qulqulluu Goorgisii jechuudha kan kabajame oolu. Akkasuma immoo ayyaanni guyyaa 24 abbaa keenya qulqulluu Toomas fi abbaa keenya abbaa Taglaamoonitii luboota 24 samii Suufaayelii kan kabajamu jechuudha. Guyyaa 24 guyyaa irraa jechuudha argama abbaa keenya Taglaamoonitii akkasuma immoo luboota 24 kan kabajamu jechuudha. Ayyaanni guyyaa 25 immoo qulqulluu Maarqos Wangeera wareegamaa jechuudha. Qulqulluu Maarqos wareegamaa jechuudha 25. 26 qulqulluu Yoosef 26 qulqulluu Yoosefin kabajama jechuudha. 27 Fayyisaa Addunyaa abbaa keenya Fayyisaa Addunyaa. 28 abbaa keenya Amaanu'eel Abrahaamis. Ayyaanni guyyaa 28 Amaanu'eel abbaa keenya Abrahaam Isaaqaa fi Yaaqoobiin kan kabajamu jechuudha. Ayyaanni abbaa keenya qulqulluu 28 Amaanu'eel. Dhugaa dubbachuuf jennaan ani gama kootiin kan afaan beekuun ture. Amaanu'eel qofatu kabajama jedheen garuu abbaan keenya Abrahaamis akkasuma Isaaqii fi Yaaqoob kan kabajamu jechuudha. Ayyaanni guyyaa 29 immoo Abune Tewodoos jechuudha. Abune Tewodoos ayyaanni guyyaa 29 jechuudha. Ayyaanni guyyaan 30ffaa jechuun qulqulluu Cuuphaa Yohaannis dhaloota isaa. Akkasumas immoo qulqulluu Maarqos Wangeelaawiidhaan kan kabajame guyyaa 30ffaan jechuudha. Ameen. Kakaasee kana jalqabsiisee na xumursiisee uummakoof galanni haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kana fakkaata buloota koo. Dhugaa dubbachuuf jennaan irraa barattan jedheen yaada. Warroonni hin beekne akkasumas immoo warroonni hin beekne jalatti naa barreessaa. Yooniin kanaan hin baradhate isiniin deebisa. Yooniin immoo kanaan hin beekne ta'e buloota koo gaafadhee barsiisota gaafadhee abboota koo gaafadhee yoomii ortodoksiin deebii qabdi waan ta'eef isiniif hin deebisa. Kanaafuu nutis immoo nama seera isaatiin bulee abboommii Waaqayyoo eegee mana isaa keessa tajaajilamu Waaqayyoon immoo laphee ittiin gurra ittiin dhagee laphee ittiin hubatee firii 30 60 buufatee bara jireenya keenya ittiin jiraatu warra dhagee ittiin hubatu Waaqayyoo gooftaan nu haa taasisu isiniin jedha buloota kiyya. Egaa warroonni gaafii qabdanii komentii jalatti naa barreessaa. Akkasumallee immoo bakka dogongora kootii maqaa Waaqayyootiin dhiifamu naaf godhaa. Nama waan ta'eef nan dogongora. Garuu ani kanan dubbisa irraa inni isinii qoodee dhugaa dubbachuuf jennaan akkuma duratti jedhe xiqqoon isaa gaafii natti ta'anii jiran isaan keessaa barsiisota gaafadhee fakkeenyaaf guyyaa 6 kan kabajamu akkam beekutti haadha keenya wareegamtuu qulqulleettii Arseematii garuu immoo raajicha Eliyaas jedha asirratti. Gaafadhee isiniif ni hima. Yookiin anillee kamtu akka kabajamu yookiin lamaanuu ta'uu danda'a yookiin immoo raajichuma Eliyaas ta'uu danda'a hin beeku. Isiniif ni hima isiniin jedha buloota kiyya. Viidiyoon kiyyaarraa kan fakkaata. Laayik sheer gochuun na jajjabeessaa. Bakka dogongora kootii maqaa kootiin ni fana godhaa. Isiniin jaaladha isiniin kabaja. Hunda keessanuu naaf galatooma. Warroonni viidiyoo kee laayik sheer naa gootan ulfaadha eebbifamaa jecha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa turaa kabajamaa.